Kintaaroti yookaan gartee baasur deddeebisanii namni hedduun gartee gaafachuma jira. Waan gartee mana keessanii qabdan waan gartee manuma keessan keessa jiraatin wallaanuu gartee yoonii fi barbaaddan kintaaroti yookaan gartee baasur wanni inni namarraa hin banneef nyamaatu nyaata irraa neeyne waan isa gartee gabbisa waan isa gartee tajaajila yoo nyaatte akka dhukkubni sun hin duune waan godhu jira. Nyaata kanarraa fagaachuu dadhabe ilmi namaa malee dawaa waan mana keessa jiraatin illee yooniif itti gootan hatattamatti irraa kafayyuu dandeessanii isinitti himuu deema. Garuu saniin dura wanti akka foon loonii jennela waan akka boqqolloo nyaata boqqolloo irraa dalagamu boqqolloo waan akka gartee aanan loonii foon loonii qamadii yoo kanarraa chiyyattee nyaata gartee biraa kuduraa muduraa waan akka gartee xaafii waan akka jenneebar xaafii ammasiin bishingaa diimaa bishingaa kanu maashillaa kamaari jedhamu kana waan akkanaa kana yoonii fi deemafaa kashaayifaa kana yoo fayyadamte okay yoonii fi ammoo deebitee boqqolloo dhiisuu baatte qamadiinuma nyaatte deebitee foon loonii kanaa sunuma nyaatte mara kallee taatu yoo waan akkanaa kana fayyadamte akkamitti sirraa bada kun dhukkubni tokko dura fayyuudhaan duratti waan isa gartee namatti ol kaasa takkaa gartee waan isa gartee jajjabeessaa san yoo irraa fagaatte qofa kan dawaan irra bu'u meelaali mana hakimaa gizee leeyte waan akkanaa dhiisuu qabda waan akkanaa dawaan kunillee akkana godhama siin jaan kanaafuu amma yoo waan hin anjii kanarraa fagaatte fakkeenyaaf qullubbii adii tokko ji soogidda manaa qabdu lama ji shunkurtuma diimtuu teenya tana sadii waa sadiimi waa sadeen tana akkamitti goona dawaa walii yoo cafaqan summii dhooma okay kana piliis walitti hin caballaqina dawaa gizee isin himan kana gaaccetti namni hedduun namaan himu dawaa gizeenii fi godhan adda addatti kanaas adda addatti waan qulqulluutti maasilaal daayittee bareechiteeti eega waan qulqulluu qopheessite boodaahi isaan kana hundaa'u wali qabdee wali goota ha deemaan godhi jedhan deemaan goota ha sukkaraa hojjisiin jedhan sukkaraa hojji goota dawaan kun gosa yeroodhaa wajjin heezzabamammaas jijjiirama saatii jaha saatii tema bakka afur akkasiin jedhanii jira saa jahaan kan liqimsatu hoggaa guyyaa taraa sadii siin jedhan jijjiirama zaa saddeetiiti dhageeffadhu saa saddeet bakka sadii meeqa 24 hoggaanii fi guyyaa taraa afur siin jedhan guyyumaa dhiitee baatu saa 12 keessaa qabu kana bichaa taraa afur liqimsu dhoorkaadha kun kana hubadhaa zaatii 24 tana bakka afuritti hirteeti jahaatti hirtee itti fayyadamta jechuudha kun hoggaa jennu jijjiirama saa jahaatiin jechuudha fakkeenyaaf yoo ganama saatii 12 liqimsite guyyaa saa meeqa liqimsite saa 6 liqimsite galgala saa meeqa saa 12 liqimsite halkan saa meeqa saa 6 liqimsite amma saatii 24 bakka meeqatti hirree bakka afuritti hirree guyyatti siin jaan manni yaalaa yookaan qorichi habashaa aadaan hoggaasii kan guyyatti taraa afur hoggaasii jaan ati zaa jaajaatti aqliidha yoo hin hinallee taate maa paaraasitamool hin ta'in waan siin jaan san fakkeenyaaf maaliif amoksaasiliin hin ta'in waan isaan siin jaan san maaliif teetaraasiliin hin ta'in ati garuu ayilitti akkasitti deemuudha qabda kana waliif ibsina ammas dabrii kana bira dabrii yoo ganamaa fi galgala siin jaan saatii 12 bakka 2 bitti adda baafteeti saatii 12 liqimsite ganama saa 12 yoo liqimsite galgala saatii 12 kan habashaa kan takkaa gartee aadaa kunis akkuma kana dawaan rabbiin quncee mukaa keessa dawaa kaa'e baala mukaa keessa jirma mukaa keessa dawaa kaa'e okay ishii ati akkaataa itti sitti himan kana wantoota nyaata isa balleessu irraa fagaadhu gaasiin jedhan irraa fagaachuudha qabdi nyaatota isa dhukkuba kana gartee dawaa kana balleessan jechuudha akka dhukkubni kun gartee gabbatu ka godhan kana irraa fagaadhu jechuudha kanaafuu kintaarot yookaan baasuriif qullubbiin adiin soogiddi shunkurtaan adda addatti waan qulqullutti daakamanii walitti deebi'anii wal keessa hoggaa qalaaqalte gaafa shintibeetii dhayxu yoonii fi dhiqaansa kee dhiqatte harka bitaa kanaan diitti goote firraa dhiixxe akkuma keenina keessa ol keessa harka bitaa kanaan laal itti dibdee gubaan isaa gaa ammumaa sitti hima gubaan isaa waan biraati
gubbaa ati gaafayyuuf deemtaa gubbaa kana maal maasiin ga'e obsuudha qabdi sabburuu qabdi si jammar obsitee akkasitti bakka giizuma shinti beeti seenterra inni nu daqiiquma 5 daqiiquma 6 guba achi booda sumara dhaabbata sii gartee nyaata inni dhiisi jan kana dhiise kammas mana fincaanii dhaqu dhiqatu malee hin deemne yeroo gabaabduu bichaa akkasitti deddeebinaan baasura isa jira biitinillaa bade kanaafuu yoonii fi viidiyoon tun isin gammachiifte walumaaf sheer godhaa silaa'u waan jennu waa waliin goonu duraan hogga duraa yuutuub illee sabiskiraab naa godhaa abu isin jejjeetiin ture ol baati warri tiktok jala jirta maatiin jala hedduudha haa wal guddifnullee jenne garre nama tokkoon nu godhe galatoomisu nagatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh